Halloo harka fuunee ashamaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna. Odeeffannoo keenya har'aatiin Andu'aalam Gosaa waggaa tokko booda waa'ee kaadhimaa isaa gadi bahee dubbatee jira. Waan inni dubbates qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Akkasuma nutis waan tokko kan jennu ta'a. Isinis viidiyoo kana hamma xumuraa dhaggeeffadhaa yaada qabattan koomentiidhaan nu barreessaa. Namoonni jiruu miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan sabskiraayibiin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya. Asumaan gara haasawa Andu'aalam Gosaatti isin dabarsina. Waan guddaatu isa obsiise waggaa tokko guutuu waan guddaa waan garaa nama nyaatu waan jajjabdu dubbatee jira kan afaan isaanirraa dhaggeeffattan ta'a. Asumaan gara isin dabarsina. Isinis laayikii fi namoota jaallattaniif sheer godhuu hin dagatina. Baay'ee kam jirtu Andu'aalam Gosaati. Dhimmiin har'a isin fuulduratti dhufe dhimma samuuna kana miidiyaa irra deemaa jiru, sooshaal miidiyaa irra deemaa jiru kana isa galiin isiniif gochuufan dhufe. Wanti jiru maali? Dhimma dhumaa wal qabatee jirudha. Wanti jiru maali? Ani dhumaa baasuus hin qabu. Harki koos kanarraa qulqulluudha. Uummanni Oromoo akkanaa beeku kan barbaadu jechuudha. Anis gadduma hamaa keessan jira. Gadda kiyyayyuu seeraan gaddachuu hin dandeenye. Wanta natti gale kana seeraan gadda kiyya taa'ee gaddachuu hin dandeenye. Mana hidhaan ture achi hoon bahummoo kun waanuma hamaa keessa akkasumatti tufuufiinsaan jira. Wanti nani isiitti balleesse yookaan isii miidhe hin qabu. Wanti dhumaa baasus hin jiru. Garuu jaarsoliin abbootiin gadaa Oromoo dhugaa jirtu akka ilaaltee naafuutu dhugaa jirtu akka ilaaltee nuu mirkaneessitu maatii wajjin hariiroon kiyyatti fufuu qaba waan ta'eef abbootii gadaa Oromoo ergee hin jira. Jaarsolii biyyaa ergee hin jira. Kan inaan ergee fi akka isaan anaaf yookaan nama kana biraatiif dubbatan otoo hin taane anis dhugaan qabaa haadha manaa kiyyaan dhabe dhugaa jirtu naa laalaa dhugaa jirtu nuu ilaalaa jedhee tanan jaarsolii Oromoo abbaa gadaa Oromoo erge. So jaarsi waan ilaale dhugaa jirtu fuudha malee kan fedhii nama dhuunfaa hin haasa'u jechuudha. Fedhii nama dhuunfaa yookaan immoo waan ani barbaadu naan haasa'u jaarsi. Dhugaa jirtu ilaalee fuudha. Dhugaa jirtu sana immoo akka jaarsi ilaalee nu murteessu jaarsoliin waaqaa gaditti dhugaa baasuu irratti aangoos qabu. Rabbis kan jaallatu dhugaan immoo ilmoo waaqaati. Ani kan maafan jaarsa erge. Gaanaaf kannoonni hariiroo jaalalaa baay'ee gaarii qabna turre. Garuu dipireeshinii ni qabdi turte kannoon. Dipireeshiniin isiin qabdu tarii mana keessa oolurraa maddaa'ii jedhee waan yaadee fi hojii CRBTs hojii intarneetiis banee tanan itti kennu akka waliin hojjennuuf jechuudha. Ergasii ni dhaabbata jedhee yaadee ture garuu itti fufiinsaan irra deddeebii yaalii of ajjechaa hagootu kan itti fufiinsaan erga waan sana godhee itti kennuu booddeellee itti fuuftee jechuudha. Erga itti fuuftee booddee wanti kun humna kootii olii jedhee waan yaadee fi akka rakkinni tokko mudatee abbaatti bilbilsiisee jechuudha. Abbaatti bilbilsiiseeti kanatu na mudatee kanarra akka dhayanii jiraachuu dadhabee jettee abbaatti haasofte jechuudha. Achaan irraa fuudhee abbaa akka cinqamtanii fi bitii garuu guyyaa gara guyyaatti dhukkachaa wanni kun furamuu qabaa yaada jedhu kaasee lammaallee waamee dubbisee jira. Waan kana irraa furaa. Please lammaa jedhee tanan akka maatiitti ol gaatee waan kana irraa furaa jedhee lammaatti illee haasa'ee jira. Ergasii deebii namni kennes waan sana irratti illee namni haasa'es wal arges hin jiru. Waa'ee mashiillee namni natti kaasellee hin jiru. Liiban immoo argee jira. Al tokko kophaa oolchee obboleessi jechuudha. Obboleessi kan al tokko immoo ana wajjin oolchine. Kan nama oolchu waaqa. Garuu immoo utuu waa argitu hin callistu. So yaalii of ajjeesuu yeroo adda addaa hin gooti. Guyyaa wanti kun natti galesi walumaan oole. Hospitaalas waliin deemnee turre qorannoo daa'ima godhachuuf bakka suuraa lidatii ishii kanatti kaatu guyyaa dhaloota ishii kana kabajuuf itti kaatu sana sanumatu geesse. Achi yoo baatu naa bilbili jedhee tanan ijoollee argachuuf deeme ani jechuudha. Yeroodhaan hangalanaan jettee turte akkasitti naan gargar baatee jechuudha. So galgala immoo nagahuma turre jaalalaa fi yeroo gaarii dabarsaa turre obboleessattuu bilbilaa turte. Achi dingatu waa'ee oolmaa hoonani gaafadhu rakkina na amanuu qabdaa jetteetu bakka ciisuu nagaa kaatee deemtee jechuudha. Kootiin turtuu na
jala shakkeetu mun ka'ee deeme kilaasota kaawwan keessa hin jirtu achi homchee godhu kichin wantoodha ulfiidha cufaadha. Abaaboo wayiitu jira achirra dhaabbadhee ilaallan maashinii uffatatti miiccamu cinaa teessee akkasitti isa irratti hirkattee jookiidhaan saamunaa laarboo dhugaa turte. So maali kan nu jedhee kanan utaalee achirraan galee kana dura waadaa naa galtee turte waan akkasii hin godhu irra deebi'ee hin godhu jettee maatii fi murattis obboleessi kiyyees akka gorsu itti himee jira hiriyyattiin isiis akka gorsitu itti himee jira waadaa yeroo adda addaatti naa galtee jirti garuu bakka waadaa san waan naan eegnee fi yeroo sanaanis nama bakkaani jireenya akkasii jiraachuu hin danda'u. Irra deddeebii kana goota waan ta'eef jireenya akkasii jiraachuu hin danda'u maatii gurwaame gargar baanaan jedhee amma ijoolleen kaasee jedhee tanan biraa deemee jechuudha jookeechirra kaa'ee kichinirra kaa'ee. So ani barrii banuufoon ani deemee barrii bira ga'u akkasii siyaa bal'attu jettee fiigdeechirraan utaalte. Ani bira ga'uu illee hin dandeenye iyyuu qofan danda'e nan iyyee ijoolleen hin kaatee jechuudha. Wanti jiru wanti uumame kana ani kan nuuf homaa nan godhan sababii itti tokko illee hin qabu. Akkuma isin jedhe waliin fiigee qabu dhiisi jechuu gorsuu akka ishiin jiraachuuf hamilee qabaattu wanta adda addaatiin deeggaruun ala wanti nan ishii godhe hin jiru wanti nan ishii godhe hin qabu. So harki kiyya immoo kanarraa qulqulluu dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Homaa ishiin goonan dhugaan xiyya tanaa jaarsoliin illee tanuma naa ilaaltu dhugaan ilmoo waaqaati dhugaa arganii jaarsoliin hariiroo maatii wajjin qabu itti naa fuufsisanii jedhee tanan jaarsa erge malee wanti gumaa jedhamu ani gumaa kaffaluudhaaf miti ka jaarsa erge wanti gumaa jedhamu siin kaani. Gaaddisa qora gamaa gamanaa otoo gahee ka gaaddisi iyyuu diigame. So irbuunuu gaaddisa qoraa booddeedha jechuudha. Dabalataan illee guyyaa isheen mudhattee kaasee hanga poolisiin to'annaa jala na oolchee qorannoota ragaa namaatis ragaa barreeffamootaatis ragaa mana yaalaatis ragaa hedduu sassaabee ilaalee poolisiin illee diyaarii argatee ture. Diyaariin sun immoo every page waan hedduu haasa'aa ergasiin ilaalee maatiidhaaf illee anaaf illee hundumaaf illee dhaamsatu jira achirra diyaarii sanirra. Dhumarratti wanti nan jechuu barbaadu hoo dandeessanii dhugaa sirriitti gadi fageenyaan ilaalaati irra gahaati dhugaa beekaa. Hoo dadhabdan immoo jettee yookaan immoo seetee haasoftanii please hariiroo mormaatii wajjin nagaa ta'uu danda'u. Hin jeeqinaa hin diiginaa hin jedha. Isinis nagaan haa boqattu ekeraasis ciisa dhoowwinaan jedha jechuu kooti. Kanaaf immoo anis gara fuulduraa tasgabbaa'ee gadda kana keessaa ba'ee gaafii na gaafattan kamiifuu deebii kennuudhaaf qophiidha. Kana waan ta'eef kanatti naa hubadhaa ulfaadhaa galatoomaa jiraadhaa ni uummata keenya naa jiraadhaa.